Hinto gongarin asli arra addunyaa arraanni arra jiidhaa dubbatu kun boru goggo gadi dhageesse. Kiyyaan sobeetiin birrii wali qabatu deema malee anaaraa siidaa kaniin laali obboleessa kiyya diiniin arraan goggogin asii baadiyyaa deemee kaniin dalagaa jiru asiin addoo istoorii godhatee amaarinyaa irratti karaa fadee ofu jiru obboleessa kiyya karaan kun si baasaa hin jeen na baasa fuudhuuf hin deemanaan jee yaa booti bakka naddoo fuutu hin jirtu akka obboleessa kiyyaatitti ilmoo raasii harkaa qabde mana kiraatti taa'u jirta. Wallaahi intala isaanii takka birra taa'ee kun haliimaa jaaniin sheeritti godheen fida. Kadhannee dadhabe asii warfaayilii wassaappii karaa hundaan godhate ta'eetiin bira dhufe siigalee gurbaa kana dalagarraa bu'ee biratti baadaan bira bu'ee ammallee jawwaala keessaa gadi daamsee cufee jawwaala isaa cufee asli kiyyaan intala suni barreessee na dhukkubee jee abdii eessaas dhukkuba jennaan na dhukkuba naan jee. Ani dhugaa na fakkaate warra mana keessaatiin abdiin na dhukkubaa jahan jeen. Shabakaa naa shabakii jawwaala kee kanarratti deeme micaa dhiiraa tokko micaan sun as jala jiraatu hundafu maqaa isaa yoon deeban lakkoofsi tokko tuqin jaani. Abdiin dhukkubamee shabakaa waniin jeen shabakaa jawwaala kee yeroo shabaknaan intala dawwalate wallaahi wabillaahi intalarra dawwalate intala dhukkubee. Jawwaala kee janjeen ajjane na bira taa'ee. Koy amma zamu. Isinin asli isaallee obboleewwan kiyyaan gara isin fiduun qabu. Alfii amma daa'ima gadiraa kophaa baatan isaa daa'ima wajjin rakkataa jirus wallaahi kophaan qixxabe si jala. Asli ko dhugaa rabbii ani garuu Harargee irraa illee bagaan dhaladhe. Zamuyyaan ilmoo gadiraa kophaa baates inni ilmoo hojii dararamaa jira jedhus sobee mallaqa walitti haguurutu ta'u dhimma isaati. Ana tokko garuu ilmi kun egaa ilma kee ta'e isin feetan walii kaa'atiin akka inni jira walitti deebi'aa fedhan deemuu baadhaa rakkoo simmeetii keessan amma akkasiin jedhu kunoo biyya galchuuf riyaala 5,000 barbaadaa jedha ilmoo kana wal qixa isin lamaanuu simmeetiin keessan dhufnaan taabtaa bolgootanii argattanii amma gimmaasha isa hiriyoonni isaa haa gargaaran yookiin wal dhageeffataa jiru kun haa gargaaru. Gimmaasha gargaartee yoo galchitan homaa hin gargaaru boo maaliif hin gargaaru michiyyoo naa kan naan galfadha jiruun nan jira maaliif hin gargaaru michaa kiyyaanaa kan nama haaraa kun ilma kee kana yaanne arguun feetu naa kanneen jeeban ammaan sawwaa gatti argadda irraa naa fuudhi kunoo inni ilmoo kiyya wajjin rakkadha malee hin kennuu jira kan. Yoon kan inni duba maal miciyyoon sadaqaa kadhataa duba ni bate yaa rabbi maqaa maana nyaatan nadhoon isaanii dulloonni akkasaa deebinni maaliif miidiyaa suuraati yaa waraabanii maaf olii gatoofan narraa dhorke ammarraa nadhoon takka viidiyooti yaa waraabdu suuraa duree waraabanii naa kaasisiisi. Baga dhageesse kuno. Jaarsummaa manguddoo isin galchina qoya bakka yookiin akka itti yoo inni ilmoo sii kenna isin guddifatta. Naarraafuu ilmooti yaboo kan ilmooti yaa naarraafuu galfatu hin dadhabne nan galfadha mana osoo laayifii tanarra jiru sawwaa gara kama kan niyyeen ammaan itti ergadda sawwaaqa mana sannin beeka lookishii na qaba ammaan itti ergadda kenni ittiin kan ni taa'ee ijoyye. Kennu jedhee. Tuuba kamiin godhaan maaliif maqaan nyaata miidiyaa rabee intalti Harargee maaliidha jaan ijoollee walloo asirra yaate garuu. Kakak isa wal ofis bakam bu. Asli, ala guru dabarte tira bira herum tuan ilma dira kan buru biyatiya du. Ya wallo sanirad kenne boleh sonam ni guddi. Sahiyo nagarga. Wallahi wal. Mio kan buru kau itu sini barbana dubin teh datun. Ujolan Saudi jirtan erba kota. Ayye mitu gori abta mitu gori. Ustaza fi nama yada isin barbaanne. Nageetti yoo naaraan fuutuu milmootii yaanaa kadhatu kalas nageetti obboleessa kiyya akka maqaa kiyya nan balleessine narraa dhorka ammumaanti narraa ijoollee walloos ta'e bakka fadaatu viidiyoo xiyya tana booda akka waraabu ijoollee harargeenis
eenyufu bakka hin buutu walloonis akkasumatti akka suuraan tiitana boote waraabamne amma raanaa dorgi annatii salaamu alaikum nan deema. Jara majana wajjana ilmoo raggatanii boonni harargee boonna wararabsiisu hin jiru bar. Suuraan maxxanfama jirti ilmoo dhiiftee deemte jaanii suuraan tiyya maxxanfama jirti asli kijibanii. Ani narraadha ammarraa suuraan tiyya anaa kaafamtu nageetti harka gaarii naa bula. Assalaamu alaikum kabaja. Asli aku dokume. Isini sakam bane, isini zamu zamzam imbain nanti sobo toko. Ulfadda galatoma hundi keessanu sagalee kiyyan nagama. Aywa. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Obboleewwan hundi keessanu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Namni walin lollen jiru jaarsaaf jaartiin haadhaa fi abbaan obboleeyyan kiyya kun gurbaan maqaana balleessu jira malee miciyyoo naa kanneen hangalfadhaa jeen hiikunu ammumaan tanan kannuu jechu jira bagada koo jiraatanii yaakii osuma dhageessanii maaliif garuu nama tokko irratti miidhaa laaluu barbaadan. Naaf gala meekoo yoo godhu kusa gaafisa gaafadhaati obboleessa kiyya rakkateetii miti obboleessa kiyya yoo rakkate birrii na gaafadhu na bilbiladhu. Kanin dureenillee wallahi adda baane naafete ajnabi jeenillee biloo godhe deebise bakka rakkatetti abdii na bilbiladhu an obboleetiteeti akka nama tokkotti na bilbiladhu jeen maarra eessa rakkate bakka rakkatee na dhibeen kanuma miidiyaa ba'uun arke wallahi laazim ani masla guyyaa jummata warabbiin narraga warra mana saniitiin wal quba qaba birrii erguu fi deema sawwaaqa mana sanii erge isa miidiyaa bee miidiyuma been arkeen. Aywa. Me ani yoon badii qabaadde wallahi yoon gurbaa kana maqee jiraadde ani wallahi akka isa ammaan tanan rabbina irraa baasu garuu amma kiyya nan balleessine. Okay, me khalas me buto fay ufaatu gala toon me abdi Dubartiin fagoon jiru. Khalas zamu ufaatu gala toon yaati nama kana sin seene Dubartiin beeka fagoon jiru. aywa Haadha ilmoo. amma zamu ulfaatu galatoom jazakillahu khairan sadarkaa tokko farratti akka ilmoo kan kee jaallattu akka ofitti fudhachuudhaaf kaatee nu ibsuu keetiif hedduu galatoomi namni hedduun beekte duraan mucayyoon tun akkamiin ilmoo kana argattee kaatee akkamiin abbaa manaa qofarratti darbitee deemtiidhaaf nama hedduutu qalbisiitti jabe anarraa jalqabe jechuudha ati immoo akka jaalala ilmoo keetii qabdu hawaasaa ibsitee nutti illee himte jirta ulfaatu galatoomi abdii obboleessa kiyya gaafii tokkon sii qabasiif dhagaama Abdi indagama. Abang mucaa Turkii qabu fakkaata mucayyoon. Turkii qabu fakkaata. Ammaan tana yoon inni nan ergadha ilmoo isii kannii fi jaanaan maqaa nan balleessi ani ijoollee wallootis ta'e miidiyaa irratti abdii wajjin na beektan malee achi duraas warri wal beeknus miidhuma kanarra wal barre ani garuu zamzamee maali ilmoo jaarsarra deefte ani jaarsarratti ilmoo namni dhale bilaa jette hin dhiifne obboleeyyan kiyya kun akkuma agartan dirqama isaatti fi isaatti fadha isaa sadaqaa kadhatuun ilmoo narraa fudhatee na dhorkatu jira. Garuu amma kan balleessina kana booda viidiyoo tiyyaas waraabina. Ayye. Ati mulut gona duta izamu. Mulut gona duta. Oh asli. Amir General kan barbaachisaa jedhani. Haati ilmootu aniin galfadha ilmoo kiyyeen guddifadha yoo guddisulee yoo galchullee taate naa kennaa jetti. Abbaan immoo ani ilmoo kiyya dubartittiin kennu galfachuu barbaada birrii riyaala 5,000 na barbaachisa jedha. Isin akka ijoollee suudii jirtaniititti. Riyaala 5,000 kana abbaa walitti bubuune 200 galchinaa fi biyya abbaa isaatti jettammoo lakki haati eega hin danda'a jettee haa fudhattu haa galfattu jettamaa dubbii tana lafarratti manguddummaa nurraa hin qabne ijoolleen suudii. Eessa jiran magaalaa kam hin jiran? Zamu magaalaa kam jirtan? Aboo riyaa jiran isaanii dubbiin tun beektaa akkuma isin dibda kana nu dibdan illeeni. ilaalama Dubbiin Qoya haa bitatanii beekaa qoya sheeka isin makkaan jirtanii miti. amma dubbiin tun baay'ee nu dibdee turte garuu har'a kan ammoo hanga nu galtas ni qabdi waan inni irraa baradhas ni Asli waa takkan dubbaddaane yoo jaalate
كنافس أبان سجرا هيا دبر dubbadhu Amir dubbadhu dubbiin tuni ilaa asli maal seete nuti duratti kasiine akka waan agartee ishiin irratti gattee irratti mulqattee baddeeti natti fakkaate jechuudha. Maan dalagaa deemtee fakkeenya tachumaan haftee natti fakkaate telefoona irraa hidhatteeti. anu akkas ta'e bas Mucayyoon tun immoo yeroo haasa'utu amma ani ilmoo kiyya naafaa kennuuti ani ilmoo kiyya gartee yoo amma kan naa kennu ta'e sawwaa kana ergadhaa kan jettuun dhagge yoon dogongoro. online irratti waa qammoo saafirraan buune ergaa jetti barisiin amma ergaa jetti asirra taa'ee akkas naa Eeva akkistee ani akka kootitti garuu yaada sasaatii san isuma beeka malee. Eeva akkistee haadharra ilmootti wanni aanu gonkumaayyuu hin jiru. Ijoollee mucaa xiqqaa kana mucaan hamma amata 15 ga'u wanni haadha oli isaa jiru ilmoodhaaf inumaa hin jiru. Akka kootitti. Dhugaa dubbachuun bareedaa dhamme maatiin xiqqaa akkana mucaa daa'imaa kana dhiisi. Kan amata 5 amata 6 haadha ofii barbaadaa jechuudha. Amma agartee of beekee waan abbaatii fi waan adda baafatee barutti. mootummallee yoo dhaqe bara abbaa akka ilmi murteeffatu mootummallee haadhumaa murteessa bara wal kaasasanii suudii ta'uu baatte. Laa kun seerattis akka rabbiitittis kana abdiin agartee mucayyoo haadhaa deebisuu qabu sirriitti. Haadhaa kennee haadhi gartee haa guddifattu mucayyoon gaafa of bare san abbaa kiyya yoo jedhe dhufee itti galaa jechuudha. Ofiif mataa isaatiitiif rakkoo isaatiif dhufee itti galuu danda'a. Kun ani akka kiyyatti akkas. Mucayyoon abdiin mucaa kennuufii qaba. Jeneraali kenna yaa. إلى ما وقتك دكتور أمير أصلي عندك سنورة دعاء كأنهم في ساعتي جرى ملا كبار نتفقد تبدين سملا كبا ميديا خنرت ما وني رجسة أجندة تبوت جرو مساتي يرو دراتي فوان خنجة غرقله فران كيجة أمله دلله منا بني نما كما في تبلا مرتي غرقار سمومار جاني Gareen adda addaa hidhamee uumamaa jechuun inni kaan dhageessee narrabsaa inni kaan garee kanarratti ni hirmaata. Dubbii dhageessee mucaadha irraa gashuudha maallaqi dhabamee dhageessee namni gargaaruu dideetiimi. Maaliif inni dhageessee asumarratti bahee uuma tokko. Har'a tana ja'a boru tana ja'a maqaa wal balleessuu ta'e akka mucattiin baantu mucaan dhugaa baanti. Mucaa gashuun daddabne gurbaan dhageessee maqaa wal balleessuu ta'e malee nama takkatti himne firatti himne waa takka dhageessee akka wallootu irraa quban qabnu garee meeqa jira. Asirratti baheetuma dhageessee mucaanis dubbii balleessutti jira malee nama hedduutu dhageessee ilmoo 2-3 waliin rakkataa jira ammoo kun baada rakkadde jeellee sila waan asi ga'u miti. Amma immoo nuti wanni biyyennu jiru yoo mucaa haadhaa kenneef isa jirti yoo kennuufii dhabe ni gargaarraa gareen hidhamee jiraati. Maaliif asirratti bahee galla baasuu fi ajandaa kana dhageessee mataa nama dhukkubsee intaloon illee asirratti ba'anii wal arrabsanii waan tokko jedhanii nutti hin tolle asumatti otoo dhaabbatanii gaariidhaan jedhan akka nama tokkotti. Zamzame. إلى أصلي أصلا osoo zamzamiin biran ga'een waa takka jechuu barbaade bakka kanatti dhugaa rabbi dubbatuudhaa fi mucayyoo kana daa'ima kana zamzamiif illee kennamu taate mana arabaa dalagdi waliin rakkatti dhugaa rabbi dubbatuudhaaf arabni dalagaa arabaaf ta'e nan bakka seentuun qabdu. An akka kiyyatti jarri lachuu fagoon jiranii jara lachuu wali araarsinee walitti deebanii bultii isaanii waliin haa'ufanii ilmoo ofiillee yoo galfatus walii yoo asitti soorachuu taate waliin akka jiraatanitti haasaa isaanii jidduu seennee araarsinee walitti deebisutu caala malee addaan oofuun sun gaarii miti. Atillee daa'ima sii kenni atillee daa'ima fudhuu dhiifnee jara araarsinee waliin haa jiraatanii ilmi namaa walibbuun haarayaa miti. Waan kanatu rafala jechuu barbaadeen gabaabseetuma isinitti illee dheeressu. Ayyee ani lakkoofsa zamzamee isinii kenna manguddoo riyaadin keessa jirta meeqoo walitti araarsitan ijoollee sana warri riyaad eessa jirta? Asli Malaysia sin dubbisuu kata. Asli walitti ilaaluu feenaan asumarratti walitti ilaalamanii.
Zamzame maal jettanii Asli. maal jettanii zamzame. Ani akka kiyyatti ani garuu abbaan fedhe waan fedhe anaan jiru an jecha namaati bakka hin kennu eenyummaa kiyyaanumaa beeka waan ta'eef namni fedhe waan fedhe anaan jiru an bakka namaa kennu yeroo hin qabu biyya arabaatiin jira waan ta'eef ani garuu gurbaan kun yoon itti deebi'ellee nama galma naga'u miti maaliif nama sii ta'u tokko ni beekta amma duraas waan wajjin dabarse anaaf beeka waan ta'eef ittillee deebi'ee waan galma naga'u jee yaadu miti. Naafi gurbaan kun waliin taane aadaa addaa waliifnee jiraanne addaan hafuun barbaada garuu ilmooti yoo dandeessan naaf fuudha yoo immoo akkanumatti kadhadhee galfadhoo jees kunoo yoo namtuu qabadde ani isin duraan jira obboleettii teessan intala oromooti isin duraan jira waan fetannaan jechuu dandeessan. Ayyee ulfaadhu galatoome Zamuu akkana jechuu kan keetii fi sadarkaa tokkoffaa irratti. Wallahi Zamuu galatoome. Dura baay'ee aaree ture. Ati kabajamaan asitti dhuftee ilmooti yanaa kenna. Hin dandayadha. Dhabu anaatu wajjin rakkata wajji beela wajji dheebara jechuu keetiif kabajami. Jaarsaaf jaartiin wal loluun duruma jira. Wal hiikuun duruma jira. Jaartiin sokkuun waluma jira. Duruma jira. Asirratti namni 4,700 kun. Jara ufiiti majjaana wal janajjanee wal fuudheef. Walloon arrafamuu qabu. Harargeen arrafamuu qabu. Jaarsa jaartiin wal lola jechuudha. Dhalaan gosan qabdu. Dhalaan taphuyyuu tajaabati. Oromoon faranjiyyuu fuuti. Sini gare awwan isinitti bukana. Ufii isaanitti harargee walloo manguddoo wallootiif harargee walitti soddoomuu qaba jedhee jara kana manguddoon bahee walitti kennine abbaan gadaa bahee walitti kennine. Ka jara walitti fide yoo miseen jara wayi iimoodha wayi mootuu sawaadha wayi zeyinidha sini gale. Kanaafi waan gaafa wal jana wal fuudhan harargee farsii waliin hin mari'atin har'a gaafa wal dhaban wanni ummata harargee bal'aa wanni ummata walloo bal'aa galchuu hin jiru isiniin jechuu barbaada. Kuna mucattiin ani ka araaramaa manguddoo qabdi. Kan mootuu biraa akka mucayyoon hamtuu qabne akka ilma ofii barbaaddu akka isallee gargaaruu barbaaddu inni miidiyaa irra finnaan didde kunoo kakattee himaa jirti. Mubaarak yaada'u qabaatte tufuufi manguddoo yoo dandeenye manguddoo lafarratti fixuu itti barbaanna yoo dadhabne mootu waan namni kudhan galchuu danda'u mucaa kana mucaan riyaala 5,000 eega barbaade amiir riyaala 500 qeerroo walloo riyaala 500 jeneraal riyaala waan ijoollee wallootu namni muraasni ijoolleen safara isaa 500 walitti darbitee namni kudhanii galchuu danda'u dhalaan fi dhiirri 5 walitti darbanii galchuu danda'an mallaqa xiqqaadha waan ta'eef iizidha haalichi yoo salphisan baay'ee salphaadha. Mubaarak yaadoo qabaatte dubbadhu galti keessa ciisaa jirti. Asli na dubbachiifne baraan carraanaan kennine yeroo tokko dubbadhu. Ulfaadhu galatoome asli obboleetti kiyyaatis hedduu tokko ulfaadhu kaleessa aaree viidiyoo tokko waraabeen ture dhiifama naa godhi. Ilmoon irratti gattee deemtee jedhee yeroo inni dubbatu hedduu tokko qalbiin kiyya madaa'e. Ilmoo dubartiin tokko baatii 9 garaatti baattee dhiigdeeti kan deessu. Akkamiin ilmoon namaa tokko ilmoo namarratti darbitee deemti jechuu tokkotu keessa kiyyaa dhukkubse. Si mucaan kun inuma deesse moo bakka biraatti daawulood gootee jee haasa'ee ture. Dhiifama naa godhe hedduu tokko aaree jechuudha. Akkan isarraa hubadheetu jechuudha. Hin kolfin namarra kaan kolfin. Maaliifi hin kolfina. Dhugaa dubbatuudhaaf maal sitti fakkaate ilmoo jechuun qoosaa miti beekaa. Bar foon keeti qaama keeti bar. Akkasiin amma haasa'artutti sagalee sirraa akka dhageenye. Haa xumuru qoy. Daqiiqa lama qofaa kennaa. Nama jira Dr. Asli namni anatuun waan isaanii waan hin beekuun qaba naqashii jira la Ali Ahmad kan jiru guys. Ali Ahmad. Maal jechuu barbaadeeti ulfaadhaa galatooma. Har'a obboleettii keenyarraa akkasiin ilmoo siitiif jaalala qabdu. Ilmoo kiyya guddifachuu yoo ta'es galchuu yoo ta'es an rakkoon qabu hin dadhabne jettee haasa'uu jirti. Obboleessi kiyya immoo haalan taa'ee ilaalutti waan sirriirra jiru natti hin fakkaanne. Amma obboleessi kiyya kun kan silaa achi as bahee Oromootti iyyatuu qabu yoo isiin irratti gattee atis ilmoo kan keessi hin beeku yoo isiin jetti achi as bahee Oromoo dadhabeetiin jira dalagaan qabu ilma kiyya kana narraa galchaa jedhee kan dubbachuu qabu yeroo sana ture sidha. Haala moo obboleettiin keenya zamuun gaafataa jirtu kanatti ilma kiyya hin dadhabne haala isin jettu kanatti achi as bahee Oromoo waan kana iyyatuu Ali Ahmad yoo akka isiin irratti Bila firofaanii akka kiyyaa kan of harkaa qaba Dr.
General Wallomo. Atis ilmu ke simbe ko sinjatti achias baye Oromo. Hoyt maru ran ko na jana maru rabatan hasum ne wonni ajannuti. Ali Wallo la Allah nilleen waanan jiun kabagaatihi nin dubbadda. Ani kaneen isinin jiru mijiyoon tune wallahi abbaan barbaadan dhugaa jee abbaan barbaadan kijiba jaati. Jawwaala kiyya dhiisi ani shirratti dawwaluudhaaf daa'ima keetiif riyaala dhibba takka waanan haliiba hanga bulii 10 dhudhuun waanan bituuf natti ergi jechuudhaaf jawwaala kiyyaa miti jawwaala 100 wallahi bilook tahaadha. Warri mana kana keessa jiru nama tokko lama miti hundi isaa quba qaba jecha warri mana keessa jiru guutuun bilook taha. Namni har'a as dhufee daa'ima kiyya nan guddifadha anatu fudhata. Naatti kuni salee na jarrafachiis kanas. Na jedduun hin Carrafachiisi duraanuu baay'ee carrafachiisi. Oga takka mee sagalee. Wallahi namni amma akkana jiru kun riyaala dhibbaati mi riyaala takkan eessattan si beeka naan jette daa'ima kana hojjennaan wallahi daa'ima kanas eessattan beeka jette. Ilmi dhiiraa kan dhiiratti obboleesso dandeessu guddifata dadhabdu deemi sadaqaatti kadhadhu jette. Har'a deebitee obbaa daa'ima kana anatu fudhate jettu akka kaleessa obbaa anaa fi ishii kanneen ishii gorsaa ture. Kanneen beektee wanni fedhe taa'ame lakki mucaa kana laalenti mucaa kana hanga biyya gashitu usiite gizee mucaa biyya gashite tara feete deemi sanii achatti muqiimaa jeen. Laa naaf hin ta'u. Har'a deebitee obbaa ilma dhiiraa naaf fuudha jettu ilma dhiiraa jechuun na jarrafachiisa kanas binaan qabaabsa. Carrafachiisi Said. Ilma dhiiraa kan kaleessa gattee kaleessa riyaala takkaaf jecha haaduu jettu obbaa har'a kenniif jettan. Wallahi lazim warabbal kaaba ilma dhiiraa ani nadhoo boru dhiira biraa heerumtutti hin kennu. Mucaa kiyya kadhaa kiyyaan ta'e akkaan fedhetti ta'e ana galfataa waa'ee isatti kennuudha. Narraa dhiisan jabboleewwan hoo jiraate waan biroo haasaadha garuu waa'ee mucaa kana ishii damsatti kennuudha. Hinaasa hina. Hinaasa hina gabaabaa. Okay, rakkoon qabu. Ani ilma dhiiraa abdi yookaan zamzam ogoota akkamii mootii godhudha. Amir ilma dhiiraa haadha kennuu qaba jedhe. Amir ilma dhiiraa haadha kennuu qaba jedhe. Tan ilma dhiiraa haadhaan kennu waan akkasii. Abdi mootii godhadhu abdi mootii godhadhu. Tokko nu kentanii naani dubbanee deemna moo jalana waa walii galchu wayii qabaani. Mubaarak. Obboleessi keenya kun. Nabila dhufee Mubaarak daa'ima harkatti gattee badde jedhee lakkoofsa na ergennaa lakkoofsa waatsaappii kiyya jijjiiran jira ergee fi rakkoo tokko itti matee ture. Jennaani ijoolleen gidduudhaaniin nu baxabbatani maal jedhani kan piraankiidha jedhani kan maalii soba waliin jiru faa jedhe namni cumbuufaatti gali. Waliin jiru piraankii hojjetaa maal jennaan sodaadhee immoo riqa pirankii ta'e immoo gori uummanni keenya anaan rabsa malee naan hubatu jedheen dhiisee dubbii kanatti hingalee callisee luman ta'a ture. Amma immoo erga akkas ta'e wal bira dhiyoo jiru. Obboleettii keenya obboleessa keenya eessa deemte zamzam kottu deebi. Obboleettii keenya zamzam akkasumas obboleettii keenya abdii yoo haalli jiraate yoo akkaataan danda'ame edhaa numa hundatu rakkoo mana keessaa qaba. Sini galee numa hundatu guyyaatti wal tallaqaa wal deeffataa ta'a. Ilmoon immoo walitti nama hiiti. Kana wallaaltanii tun ta'in namni sinitti mun barbaachisu nama ilmoo irraa qabu. Ilmoo xobbii ammallee ofiifuu qolee ol hin qabanne. Ji'a 3 dhiiftanii carraan duraa addaan hin bayina. Yoo nama 4,900 kana gammachiifna ilma namaati nuyi jettani ilmoo kana qofaaf haguma ilmoon kun ji'a 6 yookiin waggaa tokko ga'utti obsaa ilmoodhaaf jecha wareegama kafalama. Namni silaa ilmoon qabne iyyuu jaalalaaf jecha wareegama kafala. Sini galee jaalalaaf jecha wareegamni kafalama silaa. Nu bira kun hin jiru. Haa ta'u jaalalaaf jecha wareegaman kafalina. Ilmoodhaaf jecha zamzam ilmoo gadiif jecha namni ilmoodhaaf jecha waan hin taane hin qabu. Obboleessa koo ilmoof jecha waan hin taane hin qabu. Atis fuutee gadi baatee kana booddee viidiyoo irratti hojjetin. Obboleettii kiyya atisi namni 4,900 kun hin gammada malee hin gaddu. Kanaaf carraan
ummata Harargees, ummata Walloos, ummata Oromoo bal'aa gammachiisu yoo shayxaana ta'e malee walitti deebitanii ilmoof jecha ati mataa kee gadi qabadhu sila wal jaallattanii siluma utuu waliin galin sini galee siluma utuu waliin galin ofii utuu waliin sirriitti waliin laalin utaalanii ilmoo argachuun dogoggora.